Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni urjii entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanas gaafiin gaafatame irratti yaada kennuufan dhufe isinillee akkuma yeroo kamuu gaafii kana irratti akka yaada keessan komentii jalatti qoodaniif asumaanan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafiin obboleettiin kiyya na gaafatte akkas jedha. Urjii ani ergan biyyaa bahee waggaa 6 guutee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaan kanatti nan gala jedhee gaafan maatiitti himu maatiin kan koommoo xiqqoo jedhu jireenyi biyyattii waan ol ka'eefu xiqqoo turinaan jechaa jiru. Kanarraan darbee immoo maallaqa kiyyas maatii kiyyattaan ergachaa jira. Ani immoo galmaatan barbaada. Mee yaada keessan naaf qoodaa jechaati kan ishiin jirtu. Egaa mee isinis yaada keessan qoodaafin isiniin jedha. Anillee yaada mataa kootii nan qoodaaf jechuudha. Jalqaba irratti obboleettii kiyyaaf ani gaafii kanarratti wanti jechuu barbaadu duraan dursa ati maatiin kee dabalii wanta siin jedhan qofaaf osoo hin taane sirriitti maatii kee hubachuudha qabda. Kana yoon jedhu maatiin kan kee harka qallummaa qabaachuu fi akkasumas maallaqa baasii irratti yookiin harmee kee ta'uu dandeessi yookiin immoo abbaa keetis ta'uu jechuudha. Kanaaf maatiin tokko ilmoon tiyya biyya alaa jirti jedhanii maallaqa itti ergamu san kan akka barbaadan itti fayyadaman ni jirani. Kuni qabatamaan jechuudha. Qabatamaadhaan jira. Kanaaf maatiin kiyya hagam naaf yaadu inni jedhu ati sirriitti of gaafachuudha qabda jedheen amana iddoo kanatti. Maaliif jennaan maatii kee hin beekta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa duraan dursa kan iddoo laachuu qabu abbuma jedhee tanan amana iddoo kanatti illee jechuudha. Kana yoon jedhu sirra kan darbe maatiin kee kan jiraachuu danda'a yookiin kan jiraachisuullee dandeessu ati yoo mataa keetiif jiraattedha yoo ofii keetiif jiraattedha. Kanaaf maatii kee nan galaa akkuma irra jette sanatti maatiin kee itti amanuudha qabani maatii keetis immoo amansiisuudha qabda jechuudha. Maaliif hoo jennee nuuroon biyyattii yookiin jireenyi biyyattii akkuma ol ka'aa deemuun ati yoo akkas jedhame biyyuma hambaatitti hafuudha jechuudha. Dabalataan ammoo erga maallaqa maatii keetitti ergita ta'e immoo waggaa 2 irraa turuun sirra hin jiraatu ture. Kana yoon jedhu tarii dura yeroo biyya jirtutti hubannoo akkasiillee qabaachuu dhiisuu dandeessa. Garuu gammoo waggaa 2 guuttee galtee buukii mataa keetii baafattee maallaqa san immoo buukii keetirratti galchuudha qabda ture. Haa ta'utii yookaan waggaa 6 guutuu maatii keetirratti erguun kan kee dogongora. Maaliif jennaani jireenyi si barbaachisa. Yeroo amman kanatti amma osoo maallaqni waggaa 6 ergame kun egaa osoo si jalaa kan balleessan osoo ta'e baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ijoolleen akkanaallee ni jiru wanta akkanaa kan isaan mudate. Maatii keenyas guutumaan guututti amannee dafqa keenya dabarsinee laachuun dogongora. Maaliif yoo jenne buukii mataa keenyaa yoo qabaanne garuu parsantii 25 maatii keenya yoo gargaarre parsantii 75 immoo kan mataa keenyaa godhachuudha qabna. Jireenyi mataa keenyaa nu barbaachisa. Hirkattummaa kaleessa maatii irratti hirkannee turre sanammoo deebinee har'a jireenya keenya jijjiirra jennee biyyaa baane ammas deebinee hirkattummaadhuma san keessatti kufnaa jechuudha. Kanaaf inni kuni dogongora ta'eedha jedhee tanan hubadha iddoo kanatti jechuudha. Waggaa 6 guutuu biyyuma hambaa kana keessa iyyuu turuu hin qabdu. Hojjettaa osoo hin taane hojjechuu kee jibbiinsa osoo hin taane waggaa 2 hojjettee galtee dura hubannoo akkasii yoo hin qabne ta'e jechuudha. Kanaaf galtee buukii mataa keetii baasifachuudha qabda ture. Yeroo ammaan kanatti ammoo waggaa 6 guutteetta. Sanas ta'e kana garuu karuma kamiinuu maatii kee amansiisuudha qabda. Inni dabalataa kanas hin jechuu barbaadu dura harka qallummaa maatii keetii irratti kaase tanan ture. Maatii kiyya harka qallummaa keessaa al tokko nan baasa jettee tarii kan yaadde yoo ta'e yookiin kan yaaddu yoo ta'e innillee dogongora akkuma shamara kamiitittuu jechuudha. Amma isinuma hundaa fi kanan bakka bu'ellee haasa'uu barbaadu jechuudha. Isinuma hundaa fi kanan dhaamsa kana dabarsuu barbaadu obboleettii kiyya qofaaf iyyuu osoo hin taane. Warri keenya fakkeenyaaf warri keenya harka qallummaa yoo tura yookiin harka qalleeyyii yoo ta'ani isaan sanii har'uma abbaa qabeenyaa gochuu dandeenya jennee kan yaannu yoo ta'e inni kuni dogongora. Yoon kana jedhu warri keenya harka qallummaa san keessaa xiqqoo mana ijaaruuf jira. Akkasumas iddoo jireenyaa san haala isaa mijeessuuf jiraata malee guutumatti harka qallummaa san keessaa baasuu hin dandeenye. Yoo akkasni taasisna yoo ta'e immoo guutumaan guututti iyyuu biyya hambaa keessas galuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf osoo amma maatii keenyaaf mana ijaarre
yoo mana sana immoo ijaarreef sanarra darbee immoo wanta biraa nu gaafachuu danda'an. Hawwiin dhala namaa akkuma itti fufutti jira waan ta'eef hin dhumatu hawwiin dhala namaa amma lafa kanarra jirutti jechuudha. Kanaaf duraan dursa isaan sanillee hubachuudha qabda. Wanta warri keessi gaafatanillee hubachuudha qabda. Akkasumas akkuma dura jedhe maatiin kan kee maallaqa keessan maalirra si oolchaa jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan. Waggaa 6 jechuun biyya hambaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Waggaa 6 miti guyyaan takkaayyuu mana namaa keessatti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Aduu tokko kan hin argine namaan kan walitti dhufeenya hin qabne baay'ee ulfaataadha. Kan beeku qofatu beeka malee. Kanaaf egaas kanas ta'e sana ammas irra deebiidhaan kanas hin jedhu haala kamiinuu amansiisuudha qabda maatii kee. Har'a osoo dhukkubsattee galtee maatiidhuma keetii irratti kan ati kuftu jechuudha. Har'a immoo yeroo ati fayyaa qabdu kana galtee maallaqni kiyya kun akkam ta'e maalirra na oolchitan eessa jira jettee gaafachuun dirqama keeti. Har'aan tanarra fageenya irra teessee maallaqni kiyya akkam ta'e jettee kan gaafattu sosoo ta'e yookiin information sobaa si ga'uu danda'a waan ta'eef inni sun guutumaan guututti itti hin amanamu. Haa ta'uti garuu immoo dabalataanis maatiin tokko ilmoon tiyya biyya alaa jirti isheen naaf ergiti isheen na qanansisti jedhani har'uma bakka guyyuma guyyaadhaan wantoota garaagaraa bitu wantoota garaagaraa nyaata garaagaraa iyyuu hojjechuun ni jira. Maatiin hin yaadne jechuudha. Inni kunis qabatamaadhaan jira. Maatiin kan kee maatii akkamii akka ta'e sirriitti hubachuudha qabda. Maatii naaf yaadan immoo maatii ofiif yaadanidha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf amma daa'imti isaanii yookiin ilmoon isaanii dhukkubsatte hanga galtu dirasiitti kan ga'an ijoolleen ga'an ni jiran jechuudha. Kanaaf obboleettiin kiyyatuun illee maatiin kan kee maatii akkamii akka ta'an maatiin tokko ilmoon isaanii waan biyya alaa jirtu qofaaf akkasitti kan fudhatan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanaaf maatiin kan koo agam naaf yaadu agam immoo maallaqa kana qusatu kan gaafa duraa kan gaafa ati bira jirtu sanaayyuu yaadachuudha qabda. Maatiin kan kee agam akka turan yookiin ammoo yaanni isaanii akkam akka ta'e siif immoo iddoo akkamii akka qaban maallaqa baasirratti yoo kana sirriitti gadi fageenyaan of ilaaluun si barbaachisa. Maaliif maatii kee hin beekta waan ta'eef harmee keetis haa ta'u yookiin ammoo abbaa kee jechuudha. Kanaaf maallaqa nama kamirrattuu ergi gama maatiitiinis hanga ta'etti maatiin kan kee siif iddoo akkamii qabu baasicha maallaqaat irratti yoo akkamii jettee of gaafachuudha qabda. Yoo kana hin beekne garuu siif immoo waggaa 6 kana ammas waggaa 6 dabalachaa ammas guyyumaan kara guyyaatti siif gadda guddaadha jechuudha. Yeroo amman kanatti akka isheen jettetti hojiin illee akka xulfaachaa jirudha. Yookiin galeetanan biyyallee jijjiirradha kan jettudha kan isheen kaasaa jirtu. Ani immoo biyya jijjiirradhu si hin jijjiirratinis jechuun hin danda'u. Inni filannoo mataa keetiiti. Kanas ta'e sana garuu kan kana booda kan itti yaaddu ta'a. Garuu kan ammarratti hojjattee immoo maatii keetitti ergite kana galtee akka ilaaltudha. Ani asumaan kanas hin jechuu barbaadu jechuudha. Isa hojjatte maal akka ta'e osoo hin ilaalin ammas ganaa hojjechuudhaaf immoo kan itti yaaddu yoo ta'e faayidaa hin qabu. Namni tokko keessi isaa gammadee kan hojjetu wanta hojjete sana yoo faayidaa tokkorra oolchedha. Yeroo amman kanatti immoo ati maallaqni keessun badeefuu jiraateefuu maalirra akka oole yoo hin beekne keessi kee boqatee yookiin atis gammachuu guutuudhaan hojii mana namaa kana hojjechuu hin dandeessu. Namni immoo nyaata dhugaatii caalaa sammuu isaatiif gammachuudha kan inni barbaachisu jechuudha. Keessumattuu warra biyya hambaa jiraniif jechuudha. Egaa aduun biyya hambaa hin dhiitu akkuma jedhan sana. Kanaaf nyaataaf dhugaatii caalayyuu kan barbaachisu gammachuudha. Gammachuu sana immoo kan argachuu dandeessu wanta hojjette kana duraan dursa maal akka ta'e maalirra akkasiif oolchan yoo ilaaltedha. Kan biyya hambaatis deebiteetu kan deemtu yoo ta'e yookiin iddoodhuma jirtu kanattu kan deebitullee yoo ta'e dursa isa hojjette sana maal akka siif godhan maalirra akkasiif oolchan ilaaluudha qabda sin jechuun barbaada jechuudha. Inni dabalataan duraan dursa irratti kaasetanan ture maatii keessan akkam akkasiniif yaadan hubachuun barbaachisaadha. Jireenyi mataa keessanii boruuf akkasiin barbaachisu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo amman kanatti tarii yeroo biyya hambaa jirtan kanatti umuriin keessan waggaa 25 yookiin isaa gadis ta'u immoo shamarri takka waggaa 20 oloo taate baay'ee rakkisaadha. Umuriin kan kee akkuma deemaa deemu jireenyi biyya hambaa aduun biyya hambaatu kan nama guddaa nama fakkeessuu dandeessi. Hojiin illee akkasuma nama miidha jechuudha. Kanaaf gaafa fayyaa qabdu kana of yaadachuudha malee
gaafa fayyaa hin qabnetti osoo yeroo sanatti kana godhe jettee kan deebitee gaabbitu yoo ta'e gaabbiteetis as deebisuu hin dandeessu waan ta'eef yeroo amma fayyaa qabdu kanatti immoo fayyaa qabummaa kee kanatti gammadde isa kana immoo kan hojjette kana hojiirra oolchuutu barbaachisaadha jedhee tanan amana an akka kootti jechuudha. Kanaaf ani shamaruma hundaafuu wanti hin dhaamu barbaada akkuma dura jedhe maatiin keenya yoo hiyyummaa keessa yookiin ammoo maatii harka qalleeyyii ta'an al tokkoon hiyyummaa san keessaa baasna jettanii kan yaaddaa yoo ta'e inni dogongora keessan guddaadha jedhee tanan amana an akka kootti jechuudha. Maatii keessan kan gargaaruu dandeessan yoo ofii keessaniif taatanidha. Duraan dursa yoo ofii keessaniif taatanidha. Namni tokko kan namaaf jiraachuu danda'u dura yoo ofii jiraate qofa waan ta'eef. Kanaaf isinis immoo maatii keessan harka qallummaa keessaa al tokkoon nan baasa jettanii kan yaadda yoo ta'e inni dogongora guddaadha. Sababni isaatis hiyyummaan fi jireenyi namaa giddugaleessa keessatti kan deemuu danda'u malee al tokkoon namni qabeenya argachuu danda'u yookiin abbaa qabeenyaa ta'uu waan hin jirreef jechuudha. Ijoolleen shaamaraa akkasitti illee yaadanii jiran mana ijaaree yookiin wanta akkanaa bitee iddoo akkanaa bitee fi maatii kiyya akkana gochuun qaba kan jedhanii yaadan ni jiran. Isaan kuuwwan garuu osuma akkas jedhan hawwiin isaaniitis karaa irratti hafe kan fayyaa isaanii dhaban immoo deebi'anii maatii isaaniitti galantu jira. Kanaaf akkasitti yaaduun kun sirrii miti. Maatii kiyya hagana gargaare ofii kiyya hagana oolfachuun qaba jettanii yaaduu qabdan malee al tokko maatii kiyyaaf akkana gochuun qaba jettanii of dabarsitanii laachuun kun sirrii miti. Namni tokko kan jiraachuu danda'u yookiin kan nama jiraachisu yoo dursa ofii jiraate qofa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo obboleetti koo ani wanti isin jechuu barbaadu gabaabumatti galiiti maatii kee jechuudha. Galii maatiin kee maal akka irra siif oolchan maallaqa keetis ilaali. Garma fedheen immoo maatii kee amansiisin sin jedha. Yeroo amman kanatti sirriidha. Jireenyi biyyattii baay'ee ol ka'ee jira. Haa ta'u malee jireenyi biyyattii guyyaa kara guyyaatti dabala malee wanti gadi irratu hin jiru. Kanaaf jireenyi biyyattii immoo dabalee jennee kan biyya hambaatitti seenyuu jennu yoo ta'e inni kun immoo dogongora guddaadha. Kanaaf jalqaba irratti garuu akkuma kaasaa ture maatiin kan koo hagamnaaf yaadu kan jettee toof gaafattu ta'a. Maaliif maatiin of jaalatanis ni jiru waan ta'eef dhuguma dubbachuudhaaf maatiin hundinuuf yaadu jechuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaaf yaadni namaa garagara. Maatiin kan koo hagamnaaf yaadu hagam iddoo akkamiin naaf qabu jette sirriitti of gaafachuun barbaachisaadhaan sin jedhaani gamanumaani. Egaa barreeffamaan illee keessan wantoota hedduu siif deebiseen jira. Viidiyoo kana ammoo namni kamuu akka irraa hubatuu fi akkasumas koomenti siif barraawwatellee ilaalis sin jedha. Dabalataan warreen tokkokkidhaan immoo gaafii naaf dhiyeessaa jirtan yeroo amman kanatti tokkokkiin viidiyoo akkam poost hin goone na ugguree jira jechuudha. Yeroodhaaf poost gochuu hin danda'u obsaan na eegaan isiniin jedha. Egaa obboleettiin kee kunis gama tokkokkiin kan naaf dhiyeessiteedha. Irra deebiidhaan gaafii koo hin dagatte moo jettee wanta irra deebiidhaan na gaafatteefan gamanatti fidee hojjedhe jechuudha. Kanaaf isheen illee gamana dhuftee viidiyoo kana ni hordofti. Isinis dhaggeeffattoonni kiyya ammoo akkuma dura kaasee yaada keessan qooda fi ani yaada kiyyaa asumarratti goolaba waan na faana turtaniif hedduu gammadeera. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti galatooma. Horaa bulaa.